سنيجالي نبيتني نما ربين هن صدانين والله هدو تك صدان نما ربين هن بين هدو صدان نمني يعني صداني نما ربين صداتو نما ربين بيكو هن صدان. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني جرجرتو وقفتو تكيا كم جرتن جرتو الحمد لله نجان كبا إني كنا سنرا بريجرايا ودراما شانا لجرجرات رتي هجتا جرا أقسم موتي شانا كيرتي لي بارتي الان دراما سن هجتا جرا درامج أكا جالتن كومنتي كيسان أرجي هيدو تكنتي تولي so hal makanan dafu forjetan like gochun dagatina kasmamo ya daskenu hindagatina waroni download gotani tiktok irratti gadhiisangaru annakababar malifi yaw nuti timidamne hojjanna achirratti immoo yoo isin akkanumatti firiitti gadhiistanii namni chumarratti ilaaleetini fixa nuti immoo midhamna waan ta'eef nu jedhaati ربي جلاتي جنب زلا نما جالتني جلاتي مال قوتني يسي كيشو مسي سيني سي أولا سنفرداتي إيسا تيكتوكي كيساني راتي سنفرد دمو يوتيوبي كينا منشن قدا تيكتوكي كينا منشن قداتي أكاسي تيجي سارب كوين كابو غارو بوتو ميسا بارتي الأنفوتان يو قد إستنامني وان في يوتيوب لالو في كابو جتشو كناف أسمان ياو كابجران سنغافتنا har'a wanni dhufeef maaliif dhuftee jechuun keessan hin oolu har'a wanni dhufeef wantoota garaagaraa wallahi isaa nan galchuu waan na galchuu miti garuu akka nama tokkotti in deddeebi'ee yeroo kana waan tokko yoo deddeebi'ee ni social media fayyadama waan tokko irra deddeebi'ee ni uumamu sini galee nama jibbisiisa wallahi akka namummaatti namatti dhagahama nama dabbaraa maaliif boru maatii kiyya keessa nama tokko waan akkana ga'uu danda'a. Kanaaf of eeggannoo fi barumsa akka nu ta'u akkasuma mootiyyuu wantoota namoonni tokko waan isaan hin galchine keessa galanii jiru namaa laaqan waan akkasiisan irraa akka wal hubachiifnuuf anis waan natti dhagahame yaada kiyya isiniif ibsu dhufe innis maal yoo jettan san duratti garuu viidiyoo kana like godha share godha warri haaraa jiranimoo subscribe godha. namni nambe asuma dhifama duro ibsutu qaba tureyyuu namni nambe ni Firdaus jedhama channel Firdaus tube subscribe godha sagaleen tiyya duutuudha by the way maaliif akka ta'e hin beeku yaa garuu isinitti dhagahame jedhee abdii qaba baay'ee dheeressee haasa'uu hin danda'u inni dhufse እና ማሊፍ ዱፎ ጀተን ዋን ሶሻል ሚዲያ ከነ ረዲም ጅሩ ስፔሻሊ ቲክቶክ ረዲም ጅሩ ከና ተኮፋን ዋይ ኡስታዝ አሊ ሱፊያን ናንገልቹ ከሩ አከም ተኮት ያደክ ይከነቹ ፈዳ ኢኒ ዳንሞ እኖ ቦኒዬ ጀደንሰን አኒ ዲዮ መከናን ቤከዩን ቤኩሲ ኢኒ ዳን ደሞ ኢልሞ ጢቆ ዲዮ ከና ጉዴ ደምቴ ጋላ ኦሮሚያ ኬሰቲ simboon I think simboon maqaan isin itti fakkaata waa'ee sanarraa dubbachuu dhufe maaliif ilma namaati namni kamiyyuu waan itti dhagahame dubbachuu waanuma jiru maal jechuu barbaadetiin inni tokkoffaan waa'ee ustaaz Ali Sufiyaan ani beeku garuu yaa ustaaza jechuun namni baratee diin rabbii baratee barsiisu tokko ustaazuma taan immoo tuyyuu namni baratee namni Qur'aana qaree namni diin baratee namni beekumsa islaamaa qabu marti rabbi sodaata jechuun miti kanaaf akkasii fudhadha namni osoo homaa hin qara'in homaa hin beekin kan rabbi isaa sodaatu hedduu jira jechuun waanuma xiqqoo dhagahuun hedduu takka badiirraa of tiisuu rabbiif jedhee keerii dalagu akkasuma immoo rabbiif jedhee wayirraa deebi'u hedduutu jira kanaaf tokkoffaa nama tokko yoo badii inni dalagee sheeka jettaniillee maqaatti moggaasina maqaa sheeka hundaa wal qabateetiin hin bada jechuudha inni itti aanu immoo gosaalleen gandummaalleen kennina kun ganda kana waan ta'eef akkana baalageedha ganda kana hin jedhina maaliif ganda san keessa alimman hedduu namoota beektota hedduu gootota hedduutu baha jechuudha kun ilaalcha kiyya maaliif yeroo tokko yoo namni tokko ganda tokko keessa waa balleessoo namni sun akkana waan ta'eef namni sun Harargee waan ta'eef namni sun Arsii waan ta'eef akkasii miti maaliif namni sun of mata isaa qof bakka bu'uu danda'u malee nama tokko bakka bu'uu hin danda'u nama tokko namni kamiyyuu
sababnis nam tokko yoo badii balleessuu deemu beekanii namni namaan hin mari'atu. Yoo waan gaarii hojjechuu hedduu qofa namaan mari'ata. Waan gaarii kana yoo beekeefti tolaa mire san qofa namaan mari'ata. Waan gaariin tokko yoo uumame damuuti namni sun bara ganda kana keessaa bahee waan gaarii godhe jechuun hammeen nan qabu. Garuu namni tokko badii yoo balleessu of qofa bakka bu'a. Isin galee namni dhokatee waa balleessa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ani argee jira jechuun sagalee waraabame argee kana durallee Ustaaz Ali Sufiyaan waan akkana waan hedduu godhe jedhan. Waan tokko hubachuu qabaannu maaliif beekanii namni waan namaa keessa seenee fatafata waan ta'eef ani ilaalchi kiyyaa fakkeenyaaf namni kun Ustaazaa jaartii qabaachuu baatee hin beeku qabaachuu illee danda'a. Immoo yoo jaartiis qabaatee maybe ilma namaati namni kuni jaalaltii illee isa qabaachuu danda'a. Artiin isa qabuu danda'a jaalaltii jechuudha. Maaliif ilma namaati sheeka ta'ee inni jaalaltii isa qabduun waan hin jirre isin galee yoo immoo namni sheekaa tokko dubartii takka jaalatee dubbisuudhaaf fedheetiin agartee dubartii san especially namni beekamaan yoo nama tokko dubbise dhiiraaf dhalaa ta'e illee haa ta'u yoo namni beekamaan tokko nama tokko dubbise namni dubbifamaa jiru sun maaliif tokkoffaa rikoordu godhee maaliif addunyaarra facaase mee maaltu itti argama namni sun maal argata nama san xiqqeessee mee maal argata homaa wanni argatu takka hin jiru bara. Garuu yoo namni eebii namaa sattare rabbiin eebii isaa sattarame kanaaf maaliif akkana wal goona wallahi waan hin taane kun an garuu gama kiyyatti jechuun naan fudhatamu namni sun ustaazas ta'ee ta'us baatee wanni inni kophaa isaatti dalagu isaaf rabbi qofa walitti fida rabbi isa gaafata rabbi irraa wanni marti sallee kaqaxxuu danda'u rabbi martee garuu nama diin rabbi barsiisu gara kamiinuu haa ta'u barsiisaa jira gartee namni barsiisuun immoo badiin balleessu miti ilmi namaa kamiyyuu waa balleessa. Kanaaf waraabdanii maaliif gadhiistan maaliif eebii namaa gadhiistan wallahi hedduu takka aarii jechuun beekanii waan miti bar jechuun waan haaraa miti sheeka ta'ee jaallachuu qaba mirga isaati jaartis qabaatu maybe waan inni keessa jiru hin beeknu jireenya dhuunfaa isaatis hin galee namni tokko yoo dhufeetiin isin dubbise bas silent agartanii maybe amma sagalee sanirratti akka dhageetti dhufaan jira dhufee si dubbisuu fedha maal jedhamanii dhufee si hojii badii dalaguu fedha wanni jedhu hin jiru bar maybe namni kun nama san jaalatee isi san jaalatee namni bar yoo jaalatee bara sheeka miti waan fedhe soo ta'e soo face to face hin haasa'in hin bar hin fuudhu bar maal taatan sila halaalattuu iyyuu bar hin seenu bar namni nama isa wajjin haasa'ee waan fedhe haa ta'u wajjin haasa'ee gartee nama isa wajjin haasa'ee ergasii bultii itti seena akkasimi soo wajjin haasa'u bultiif barbaaduu danda'a. An jaartii hin qabu ammallee hin beeku qabaatus immoo laayifii isaa keessa akkam akka ta'e hin beeknu nu martinu. Kanaaf wanni goonu eega isii dubbisee okay ni dubbisee namni kun feetu wajjin haasa'u yoo fedhu batte immoo maaltu ani fedhu serious jala saraate wanni waraabuun gahe wanni social media irratti facaasuun gahe maaliif barbaachise wallahi waan hin taane yoo isin taatan mee fakkeenyaaf namni sun yoo nama keessan ta'e yoo mataa keessan ta'e fakkeenyaaf waan ta'e nama dhiiraa tokko jaaladheesu akkas qabu dubbisu ta'e waraabee gannadhiis faayidaan isaa maali ilmi namaa jechuun gaarii miti waan isaa ani hin beeku jechuun gara Ustaaz Ali Sufiyaan yoo deebine dalagaan isaa maal akka taate jechuun asumarraa waan diin rabbii dubbatu social media irraa dubbatuudha moo keessa waan biraa dalagaa san isaaf rabbii walitti dhufa ani hanga social media irratti argu waanuma rabbii dubbata bakka waan ijaan agartee qofa dubbadhu malee waan rabbiin booda agartee waan ijaan argine irraa dubbattee waan rabbiin itti si gaafatuuf qabda. Kanaaf waan akkasiisan please haadhiisnu hedduu nama rabbashaa hedduu gaarii miti wal xiqqeessuun namni kenna wal guddisuun silaa jiraatee eebii walii dhohisaniitumaan gaaruma walii himuun soo jiraatee wanni hedduun uumamu silaa jaalaltii dabalaa deemtu ilmi namni summii facaasuun gaarii miti social media kanarratti maaliif namni jijjiira wallahi namni yeroo waggaa takka dura qulqulluu waa hedduun sammuun isaa waa hundaan pozitiivii ta'e waggaa takka booda social media fayyadamee completely jijjiirame shayxaana ta'e ilmi namaa wallahi kanaaf please haga dandeettaniin bakka dhiisaa waan namaa laayifii namaa dhiisati laayifii teessan jiraadha dhumate bakka sheekas haa ta'u waan fedhes haa ta'u dhumate waan akkasiisan bakka dhiisaa please so kun ilaalcha kiyya yaada kiyya ammas inni itti aanu wallahi viidiyoo
silkii yerra jira ilaala niin aara kisi takka mu maaltu nagee jedha kisi takka mu injiraamtiiree yaas yoo annama takkatti waan takka jedhee namni sun yoo ilaalchisaa jijjiireetiin hin jedhe isinii galee bakka kanaaf waan guddaadha isinii galee kanaaf ilaalcha hamaa keessaa haa baanume bakka haa baanu inni itti aanu maali booniyee yookaan wal isimaayuu beeksan duraan gan amma arge nama kamuu haa ta'u mee waayeen sinima nama kamuu haa ta'u dubartii tamuu haa taatu amma sira deebi'anii jedhu namni dogongoree hin jiru kan duraan isinii galee uumaa kiyyatti wallaahi namni akkamitti waan akkanaatitti dogongoraa jedha bara namni akkamitti waan akkana itti yaadamee godhutti akkamitti dogongoraan dogongoramuu garuu dogongora garamiin akkasii seentu hin beektu tiyyaan tun dogongortee ta'e itti yaaddee ta'e waan gootee jirtisiin gootemi suni ammas isiif rabbi ilaallata isinii galee garuu wanni na aarse isiirra wanni na aarse gizee laayifii irra ta'anii isii gaafatan I don't know ormi facaccaba tokko amaarifa walitti laayixee so deebiin isiin deebiste das naman jedhu jechuun namni tokko fa namnummaan social media irratti walitti qabame live irra seenee live waa'ee jiru isii so live irratti mari'atu sun yoo an fayyaa qabanii jedha wallahi lazim tee namni ishi isii eebii kana dalayde mi achirratti waamanii live irra seensanii maa kana goote dhamoo akkamitti akkana ta'e dhamoo jaarsummaan live irratti jirulleen live irratti an wallahi duta na ajaa'ibde so oguta eega ifama namatu asii fuulaalatti dadhabe so namnummaan live namaa keessa seenee na achirratti waan kumbara waan eebii tokko waan eebii dalagamee waan fedheellee haa ta'u ol baasanii haasawuun hin barbaachisu isiin hin galchu jechuun mirga isiitti inumaayyuu itti xiqqeessite bakka wallahi dhugaa isin hin galchu ani wanni naa suggest normal ነው ምናምን isin jetti sandu na arse wanni kun normal miti waan nama rabbash tokko social media irratti waan kana gadhifamuun eebii fi of sattaru qabdi so jaarsa halaala qabdu waan kan dalaguun isi waan sirri miti dubartoonni kenna yeroo hedduu of eeggadha wanni ammallee isinitti wallahi lazim laal eenyuma haa ta'u eenyuma jaara abbaa warraa kee maaliif ka algaa gubbarra wajjin hin ciisne maaliif hin taane namni akka namaniin amantee viidiyoo hin taane wajjin dalagiin viidiyoo dalayde yoo jiraata even maaliif mataa qullaa hin taane mataa qullaa rifeensa qullaa yoo gadhiisame bari namsan turraa gaafatama malee waan ati irraa gaafatamtu hin qabdu dogongoraan yoo si waraabee gosi dhiise mi garuu nama amantee jechuudha viidiyoo ta'e namatti hin ergin video kulla ngam kaibi hangana go kana miti video nama wajjin hin haasayna video isin haasoftan asii ol qofa haa ta'u haasawa sanuyyuu haasawa keessan eeggadha abbaa fedhin amanina wallahi I never wanni ani dogongoroo jiraatu umri keessatti 100% wanni nuti beeku waan tana yoomu tokkofa takkafa rabbiin waan jaalannin godhina rabbiin badii isin dalee dangaaf tokko isin saaxinuun hin oolu wallahi ol isin baasun waan hin oolle kanaaf badii akkana agartanii dhokatanii waan isin dalaydan guyyaa takkan mul'aati immoo ilma namaa amantanii ilma namaa wajjin badii hin dalagina ilmi namaa gaaf takka si saaxila kophaati dalaydu badiin kophaati dalaydu beete rabbi irraa si gaafata feetummoo rabbi si saaxilu fedha akka atummaan of saaxiltu of si godha rabbiin akka ati mataa kee saaxiltu si godha rabbiin garuu namaa wajjin badii dalayde never ciistee hin bulinati wallahi lazim ciistee hin bulin sababnis ilmi namaa gaafa tokko gaafa si jijjiirame si dhumate kanaaf especially dubartiitu salphataa jira dubartiin hanga barumsaan fudhattanii dhaabar gaafin kiyya social media kanarra wanni akkana kun gizee meeqa deddeebi'ee barumsa isinii ta'uu didee ammallee fuutanii viidiyoo hin taane nama biraa wajjin ammallee dabalataa waan akkana arguun kiyya ndoom ajaa'ibsiisallee namni fayyaan qabudha moosila silkii keessan waasinitti godhanii akkana gootanii ani wallahi naagaluu hin dandeenye akkamti namni akkana ta'a akkamti namni akkana dogongora waan feetan dogongora garuu nama amantanii qoy wayin si hima viidiyoo gizee viidiyoo koolii haasoftan viidiyoo gizee bantanii haasoftan namni sun achi akka rikoordi godhachuu danda'u hin beekanii qoy na hima warri hin beekni soo jiraatte amma viidiyoo kana ilaaluu jirtan
warri hin beekne soo jiraatan viidiyoo koolii yoo daawwaltan even haasawaa jecha keessanii iyyuu eeggadha. Wallahi lazim eeggadha. Sababnis abbaan shira isin irratti yaadee isin jedhe viidiyoo isaa rikoordi godhuun isaan oolu. Hanga fedhi isaa sanitti isin haa jaalatu. Guyyaa tokkoof ol kaata waan ta'eef viidiyoo isaa rikoordi godhachuun isaan oolu. Kanaaf ispeeshaalii dhiirri jechuudha. Kanaaf even dubartii wajjin iyyuu abadan wallahi lazim waan hin taane hin dalaginaa. Hin haasayinaa. Barumsa isin haa ta'u. Biliisa asirratti haa dhaabbatu. Of eegaa dubartoonni. Bakka asuma irratti haa dhaabbatu. Abbaa feetee hojii jaaladhati waan akkasii hin godhin dhumate. Ayyaa rabbii kiyya wallahi na ajaa'iba. Garuu ishii dogongorte isin dogongora isii abbaa warraa isiillee dogongora hojii fudhateen se'a. Garuu isiin immoo deebiin isii tokkoffaa namoota isii gaafatan saniif isaan hin galchu dhugaadha. Bagatti deebiste. Inni itti aanu immoo jechi isii sirrii miti. Awwaluma ol baateetiin hin dubbachuu dhabuudha malee just normaal ነው ምናምን ስልክ keessaa qaban ቪዲዮ ሰን ኖርማል አይደለም። ኖርማል አይደለም። በጣም መጥፎ ነገር ነው። ወላሂ ላዚም deebisanii deebisuun qabdu isaanis gaafachuu hin qaban. Akka dhumati wanni eebiin akka shaffanamte dhugaadha abbaa warraa isii hojii fi nama sanii wajjin haa fidhattu. Tokkoffaa ati immoo gowwaan akkas gootee sooshaal miidiyaa irratti isii gadhiiste san ati rabbiin jazaate isii haa kafalu. Ijoolleen dhiiraa please jechuun namni ani sheekaa miti jedhe already namni rabbiin beeku beetanii lubbuu isaatiif jedhee waan balleessu. Namni ani wallahi jiruu kee irratti maaliin sodaadha isin galee ni beetanii nama rabbiin hin sodaanneen wallahi hedduu takka sodaadha. Nama rabbiin hin beekne hedduu sodaadhaan. Namni ani sodaanne nama rabbiin sodaatu nama rabbiin beeku hin sodaadhu. Wallahi laazim maalifi namni rabbiin beeku abadan rabbiin isaa waan sodaatuuf waan hamduu sirratti hin godhu. Namni rabbiin hin beekne garuu namni gartee nama rabbiin hin beekne akhlaaq isaatirraa iyyuu beekanii bara. Nama rabbiin beeku namni rabbiin beeku illee akhlaaquma isaatirraa beekan. Kanaaf nama rabbiin hin beekne wajjin saafataa dhiisaa. Namni wallahi laazim namni rabbitti amanee sodaa rabbii hin qabne waan fedhe isin godhuu hin danda'a addunyaa kanarratti. Kanaaf nama akkasii hojii saafataa dhiisaa. Ashoofuu tureemi akka sagalee isaa eenyu ibsaa abbaa jaalalaati immoo eenyu abbaa eenyu jedhan sanii wajjin wayita haasawu hin ashoofa akka malee ashoofuu ture mucaan. Kanaaf wanni akkanaa gaarii miti. Please warroonni dhiiraallee silaa warri sammuu qabdan akkana gootan awwalumaayyuu waan akkanaa keessan seentan immoo isin warri akkanaa gootan rabbi sodaadha. Dubartoota hin salphisinaa. Even waan akkanaa ilaalcha akkanaa keessa yoo isin seensuu barbaadde please gorsaa malee waan akkanaa kana keessa hin seensisinaa. Please haa dhaabbatu. Inni sadaffaan waa'ee simboo mucayyoo xiqqoo wallahi hedduu takka hinama jibbisiisaa wanni kun Itoophiyaa keessatti hedduu takka deddeebi'ee jira. Sunuu yoo osoo waggaan ga'e kun biraa irratti dhuftee jirti. Namni walitti cakkanee jira. Ilmoo xiqqoo gudeedanii ajjeesanii fannisanii biraa deeman. So ilmi namaa akka malee Itoophiyaa keessatti wanni haala amma jiru hedduu nam jibbisiisa. Namni garaa walitti jabaatuun lubbuun namaa rakkisha ta'uun ilmaan xixiqqoon dubartoonni kabaja dhabuun hedduu takka heddummaatee jira. Kun immoo maalirraa akka dhufe ani hin beeku wallahi laazim. Namoota akkanaa kana akka saaxilamaniif already rabbiin haadhaaf abbaadhaaf sabrii haa kennu. Boru maatii keenya keessatti maal osoo nurra gahee beekanii feelingi san understand goona. Wanni sun yoo nurra gahee miidhaan isaan nutti beessa. Garuu nama sammuu qabuuf immoo osoo irra hin gahin wanni sun hagam akka nama miidhu beeka. Kanaaf sagalee ta'a. Iyyadhaa mootummaatti iyyadhaa. Waan akkanaa kan nurra dhaabbatuuf especially warroon Itoophiyaa keessa jirtan hin beeka. Itoophiyaa keessatti amma hiriira bahuun hangam akka ulfaatu ati lubbuu deegarraa dubbachuun iyyuu hedduu takka ulfaataadha. Kanaaf please waan namoonni waan akkanaa gootan namoonni wantoota akkanaa keessa harka qabdan rabbi sodaadha. Please ilmaan xixiqqoo guddattee boruu gartee waan guddaa gochuu dandeettu biyyaaf akkanatti kichuu hin kutinaa please. Kanaaf isin namni kamiyyuu warra viidiyoo kana ilaaltan wallahi sagalee ta'a. TikTokiin social media kamiiniyyuu wanti kun akka nurraa dhaabbatu kataree jiraan malee deebisuu hin dandeenyu. Garuu kataree kanaaf sagalee taanee yoo namni kun jastisii akka argatu hin godhin yoo gizee mara iyyuu hin iyyine nuti wanni kun neeva itti mufaa deemsan galee
kanaaf haa iyyinuu isiniin jedha. Haadha fi abbaa simboo fi firoottan isiitiif jajjabina rabbiin haa kennu. So waan kana rabbiin akka nurraa dhaabu du'aayis godha. Iyyadha. Kanuma isiniin jechuu barbaade har'a. Ani baay'ee isin yaadee jira. Isinis akkana yaadda dhabdii qaba. Kanaaf next akka walitti deebinu viidiyoo tana sirriitti share godha, like godha. Yaada fi gaafii qabdan waan hundaayyuu komentii jalatti naa kaayaa. Hedduu takkaan isin jaaladha. I love you so much. Kubenda sana. Afaan beekuma raanuu sinii wajjira. Innaa akkasii inshallah. Yeroo itti aanulee viidiyoo pirankii miti pirankii illee ni jirti. Akkasuma mootiyyuu viidiyoo ajaa'ibaa takkaan obsii wajjin dalagee takkaa jira. Isiillee gad isinii dhiisa. Kanaaf na jajjabeessaa isin jaaladha. Immoo gaafii feetan waan na gaafachuu feetan komentii jalatti naa kaahati. Takka immoo footoo isinii maxxansa gaafii na gaafachuu feetan achi jalatti gaafii na gaafachuu feetan san irratti viidiyoo isinii dalagaa. Dadhabeen jira sila bishaan osoo bira qabaa ture. Akkasii hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaan naa tura. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.